Abbichuun Finfinnee bareechuuf kutatee ka'eera. Koolidariin Finfinnee kan diigamaa jiruuf bareedina caalmaaf yaadameeti. Rakkoo tiraafikaa magaalaa Finfinnee keessa jiru karaa fooyyee qabuun hiikuuf daandii sadarkaa isaa eeggate bal'inaan hojjechuu gaafata. Abbootiin qabeenyaa dallaa isaanii karaa konkolaataatti siqee jiru kaasuun isaanii misooma, bareedinaa fi rakkoo tiraafikaa hiikuu keessatti adda durummaan ga'ee isaanii akka ba'anitti hubachuu qabu. Abbichuun misoomaa fi bareedina magaalaa Finfinnee caalmaatti dhugoomsuuf malee karaa kamiinuu hawaasa magaalaa miidhuuf karoora inni baasee hin jiru. Hooggantoota dhufaa darbaa turan keessaa ammoo kan akka abbichuu magaalaa Finfinneef simboo addaa ta'e gonkumaan jiru. Abbichuun qe'ee tufaa munaa bareechee guddummaa Itoophiyaanotaa sadarkaa idil addunyaatti beeksisuuf magaalaa Finfinnee keessatti hojii gurguddaa hojjetaa jira. Magaalaan Finfinnee sadarkaa barbaadamuun yoo misoomte kutaa hawaasa maraatu irraa fayyadama. Yeroo misoomni hojjetamu har'a miidhaa fakkaatee argamuu danda'a. Garuu misooma kamuu hojjechuuf jalqaba irratti waan baay'een gaaffii ta'uu mala. Misoomichi gaafa hojjetamee xumuramu ammoo ija uummataa hundatu irra qubata. Miiraa fi qalbii nama hundaatu itti boqochuun onnee irraa galata galchuuf of qopheessa. Misoomni abbichuun hojjechuuf karoorsu hunduu fayyadama hunda galeessaa fi dhaloota dhufuuf kan galaa ta'u waan ta'eef hunduu tumsuu barbaada. Sababni isaas misooma kamuu hojjechuuf miidhaa xiqqoo har'aa osoo hin taane faayidaa caalmaa boruutu ilaalamuu qaba waan ta'eef. Misooma magaalaa Finfinnee dhugoomsuuf sochiin taasifamaa jiru tasuma waan qeequmsaaf dhiyaatu miti. Waggoottan 6 darban keessatti hooggansa abbichuutiin Finfinnee keessatti paarkiiwwan adda addaa, ijaarsa gamoowwanii, bakkeewwan ispoortiif oolan, giddugala gabaa, daandiiwwan sadarkaa isaanii eeggatanii fi kan kana fakkaatan yeroo muraasa keessatti hojjetamanii xumuramuun magaalattiif bareedina addaa kennaniiru. Kanaafuu hojii abbichuun magaalaa Finfinnee keessatti hojjechuuf karoorseetti deemaa jiru miidhaa qaama kamiituu kan of keessaa hin qabne guddinaa fi bareedina magaalaa qofaaf yaadamee akka ta'e hubachuun jiraattonni magaalattii hunduu abbichuu faana hiriiruun misooma eegalamu kamuu dhugoomsuu qabuun dhaamsa keenyadha.